Dhaggeeffattoota keenya amma keessummaa qabna haala yeroo irratti keessummoonni keenya immoo waa'ee hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture dargaggoo Yaazoo Kabbadaa irratti wanta walitti hidhatudha. Namoota lama qabna sararra. Keessummoota keenya Kaayiroo irraa guddaa galatooma. Mee eenyu jedhu baga nagaan dhuftani raadiyoo Simbirtuu irratti maqaa keessan irraa kaaname? Ani Yaazoon jedhama. Yaazoo Kabbadaa hordofaati. Yaazoo abbuma dhimmaa tole dargaggoo Yaazoo fayyaa ta'e galatoomi. Kabiraanoo? Baay'ee nu ulfaadhaa isinis baay'ee nu ulfaadhaa. Tole. Kabiraanoo? Maqaan kiyya Xaasoo Taaboor jedhama. Tole Xaasoo Taaboor atillee Kaayiroo dhumaarraati. Tole duraan dursee Yaazoo maqaa dhaggeeffatoo Simbirtuunis haa ta'u maqaa kootiin baga Rabbi hamaarraa si baasee lubbuu kee baga hambisee wanti guddaan odeeffamaa jiru tokko Yaazoon hamaan isa qaqqabeera ka jedhu tokko turedha. Baga Rabbi si baase siin jenna Yaazoo. Galatooma ulfaadhaa isinis afaan saba keenyaa warri karaa keessanii sagalee keenya nu dhageessisanii sagalee uummataatiin waliin nu gochanii ulfaadhaa galatooma. Tole ulfaadhaa mee lamaan keessanitti hin deebi'a. Wanti tokko sabaa himaa irratti keessallee Oromoo keessatti wanti deemaa jiruu fi baay'ee nama gaddisiise jira mooraa Oromoo keessatti. Innis hoogganaan qeerroo bilisummaa Oromoo qeerroon qabeenya waloo Oromooti akkuma waboo jechuudha. Hoogganaa kana kan ture sababa inni itti biyyaa bahee beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa wanta lubbuudhaan isa barbaaduuf lubbuu isaa baafatee bahe. Oromoo keessa otoo jiruuti immoo Ijipti keessa Kaayirootti summiidhaan waraaname mormasaa siriinjiidhaan waraananii kanaaf mana yaalaa galee mana yaalaa ture ka jedhamu tokko jira. Kanammoo ka godhe Oromoodhas ergamaa mootummaa Itoophiyaatis garee akkasiitis abaluttaasises kan jedhamus deemamaa jira. Mee Yaazooti abbaa dhimmaa maaltu ta'e yoom ta'e eenyuutiin ta'e amma beektu mee nutti mee dhaggeeffattoota keenyaaf. Wanti dhugaadhaan jiru amma akka qaama hawaasattis akka miidiyaa hawaasattis wanni hawaasa jalaa dhokatu hin jiru wanni sin beeksisuu danda'an tokko. Wanti kun kan raawwate gaafa roobitii toora sa'aatii 11:00tti raawwate galgala jechuudha. Eastern Meridian kanaan akka lakkaa'amu kanatti sa'aatii 11:00. Wanti kun yeroo jalqabaatti miti kan raawwate arma dura ani akka nama tokkootitti qabsoo Oromoo kana kaampii lama saditti baasinaa laata kan jedhu keessa kootitti akka asheeta birraa rirriitee garaatti hambisee kun yeroo sadaffaadha wanta akkana goona irratti raawwatu. Dhuguma immoo dhoksuunis narra ture. Amma garuu faayinaalii dubbiin baaroo timsaa suni narratti illee raawwatee garaagarummaan jiru maalinni baaroon hin du'ee Yaazoon hin hafe. Kanaaf inaaf bakka kanatti kan dhaabbachuutu irra jira nama namaanii fi namni anaan booddee dhufus waanuma akkanatti ce'aa. Akka hooggansa qeerrootitti hoogganaan qeerroo tokko biyyaa bahee diina jalaa bahee bakka biraatitti hoggaa du'u xiqqoo nama gaddisiisa. Ani akka dhuunfatittis akka sabaatittis xiqqoo wanti kun gaddisiisa dhabee yaada. Qaamni kun immoo akkamitti raawwate maaliif raawwate kan jedhu sababoota tokko kaa'uun hin danda'ama. Kuni maqaa balleessisii miti. Isanan yaadu kana inni sunis yaaduu qabaa'u ture. Arma duras taanan. Kanaaf arma dura gareen waan kana raawwate kun magaaluma kana keessatti nama saamanii jiru balbala cabsanii ajjeesuudha kan itti dhabnaan balbala cabsanii waa saamanii deeman hin beekamu. Lammeessoo anumaan kana hoteela keessatti lola kaasanii hokkora kaasanii akka xiqqootti jalaa bahee ammallee gaaf biraa in ajjeesnanii walgahii ta'anii waajjira banatanii jechuudha. Waajjira isaanii keessatti walgahii ta'anii hin ajjeesne jedhanii guyyaadhaa fi haala hundumaa murteeffatanii ablee fudhatanii yaalii ajjeechaa godhanii nama makiititu narraa baase. Kun egaa yeroo sadaffaadha jechuudha. Warra har'a kana godhe kana ijaan hin argine hin sobu. Garuu waan kana raawwachuu isaaniitiin guyyaa lamaan dura nama natti erganii turan. Si ajjeesne torban kana keessan eegii jedhanii. Namichi sunis akkuma ergametti dhufee natti hime ragaa lubbuudhaan jiru asuma magaala kana jira inni. Natti hime waan godhu baqadina dhufe asii baqachuu waan hin dandeenyeef ilmaneefi guyyaan itti du'u kunoo guyyaa isaan raawwatan. Kanaaf warri kun sirriitti beekamu eenyu akka ta'an maal akka hojjetan eenyu wajjin akka hojjetan sirriitti beekama. Kabiraa kanaan wal qabsiisee wanni himuu barbaadu filaan aniyyuu kaampii qabsoo Oromoo bakka lamatti baasanii kan hin dhoksullee ta'ee
Jarri kun ofuma isaaniitiifuu bahanii miidiyaa hawaasaatiin of himaatii jiru. Yaazoon nuti hin dirree, yaazoon machaa'et akkas ta'e, yaazoon keeziidhaaf maaltichiyyoo ta'e waan baay'ee haasa'an ofuma isaaniitiifuu. Inni kun akka Oromoon jedhee inni qotiyyoo koo hatee ofiifuu dudubbate akka jedhan san ta'e isaanuu himanii waan irraa dhoksuun qabu. Kanaaf garee waan kana opereet godhutu jira magaala kana. Gareen sun immoo garee OMN team ofiin jedha. Amma qabxii gurguddaan kaafte keessaa dhimma baaroo waliin qabsiisetudha. Namoonni hedduun bara baaroon ture warri beekan sammuu guddaatu bade akka hin taanetti darbe jedhu. Hammammaatti madoo Oromoo keessaa hin baane tokko du'aatii baarooti. Qaroo Oromoon irra qabu keessaa immoo qeerroo kan hoogganu keessaa tokko sidha. Sirratti yaalameera du'aatiin. Ati ka jettu namoota narratti dhaggaammii adda addaa godhantu jiru jetta. Akka fakkeenyaatti wayita kaaftu saammichi godhameeraa jette. Hokkora kaasanii turan mana bunaa keessatti dabalatee eddeen jirutti jetteetta. Ni ajjeesna jedhaniillee natti dhaadhatanii turanii jette. Mee isa saamicharraa haa kaanu. Saamminsi kun mana eenyuuti? Mana keeti moo mana nama biraati moo korri kaasanis immoo sirratti moo nama biraa irrattidha moo kan kana godhan immoo Oromoota moo saba biraati moo eenyudha? Waan gaarii naa kaaste siqicha saamicha jedhu kanarraa kaasanii gara holola deemuutti fiiguudha. Saamichi kun mana Abdalla Jamaal jedhamu hoogganaa koomunitii mana isaa isaan caree saammame ilaa isaa ajjeesuu deeman turan. Yoomi kun? Ji'a kanan jaalu hojjetan. Baranuma kana bara 2016. Baranuma very recent asuma dhiyoodha barri. Ayyee. Kompiitara saamanii galmeewwan inni achi keessaa waan hedduu saaman mana isaa keessaa. Isa ajjeesuu dhaqanii boba'aa beenzina fuudhanii dhaqanii isa dhannaan kana saamanii ga'a. Oromoo ta'uusaaf ragaan jira amma wanti kun sii fi isaaniin kan walitti hidhu warras akkasii yaalaniif isaan ta'u. Ni beeknaa bar namooticha qaaman ni beeknaa bar. Argamaniiru. Argamanii. Ammaan booddee wanni dhoksin hin jiru. Ayyee. Maal argamu maafiyaadha magaala kanatti kan beekaman. Ayyee. Maqaan hin beekaman namiyyuu isaan beekamu. Tole. Ana qofaa miti namiyyuu Oromoo kamiyyuu hin beekama magaala kanatti. Itti fufi. Kan hin booddee hoteela keessatti akkatti kaasanii lolatanii lolli sun ka'ee ani ba'ellee achi keessa milkoomnesi. Gaafa lammaffaa ablee fudhatanii dhufanii na biruu yaalanii biyyan jalaa bahee gaafa ammaa kana gaa natti erganiitti godhanii biyya akkanaan eeggachuun jedhanii guyyaa sanatti dhufanii godhan. Jarri kuni Oromoodha moo'ii kan jedhu nuti afaan Oromoo dubbatu Oromoo ableedhaan nama jiruu fi Oromoo qabsaasaa guyyiidhaan jiru hin beeku. Ani ofii kiyyaaf hin beeku. Afaan Oromoo garuu hin dubbatu. Tokko bakka bu'aa miidiyaa OMN'ti magaala kanatti maal wal dhoksina? Wanti tokko hin jiru wanti wal dhokatu. Kaan isaanii immoo koree bakka bu'aa kanaati. Qaama inni ilaallatuuf ibsa kana kennineerra namoota kana akka ta'utti gara ta'utti abbaan hoogganaa jenne. Ayyee. Dubbiin ajjechaa kiyya fide garuu dubbii hidhata qeerrootiin walitti qabatu. Isa booddeenitti deebi'a. Gama olola kanaatitti ogguun deebi'u olola kana eenyutu gaggeesse yottee ammas gareedhuma limmoo danna kanatti olola kanas gaggeessaa jira. Ololli kuni egaa silas kan taa'u Odan taa'u deedduu alakkaa jedha Oromooni. Aniin kun nama akkamiiti jalqabuma yaazoo kana yookaan beekaniiti yookaan wallaalaniiti kan akkana jedhan. Warra beekanii jedhaniif isaan beekanii turafan hirriiba namni isaan kaasu hin jiru. Warra wallaalanii rafaniif garuu yaazoon jalqaba nama Awurooppaa fi Ameerikaa deemuudhaaf biyyitti dhufee miti wanti beekamuu qabu. Kanaaf ani keeziidhaaf waan kana beekuu hin qabu. Pilaas immoo namni tokko du'ee ka'eet Ameerikaa deema kun yoo du'a du'ee ka'eet Awurooppaa deema. Rubbish isaa kana ani kanatti ittiin kaayadhu irrallee hin kaayadhu. Tole yaadu sittan deebi'a naa qabi. Dhaggeeffattoota keenya ammas dhimma hoogganaa qeerroo duraanii yaazoo kabbadaa waliin qabatee wanta deemaa jiru irratti abbuma dhimma yaazoo nama biraa dubbisaa jirra. Keessumaa keenya kabiraan obbo Xaasoodha. Xaasoo Taabor. Yaazoon kan jedhu Oromoodhuma keessaa yeroo hedduu dhaggaammiin irratti yaalamee anaaf jaallan kiyya faana yaalamee mana saamuu mana bunaa keessatti hokkora kaasanii na miidhuu yaaluu na ajjeessuuf nama natti dhaamuu akkuma dhalatanis immoo kana dhufanii akkasina gochuu kana ka jedhu himateera. Ati dhimma kana akkamitti ilaalta? Dhugummaa qabaa? Dhugaa har'a darbee dhugaa dabilii dhugaa qaba.
dhibba dhugaadha. Akkamittiin? Wanti yaadoon jedhe dabalata iyyuu qabaanii irraayyuu wanta yaadoon hanqitee jira waan dhugaa jirturraa adeemsa sarara ga'eerraa ka'ee yeroo adda addaatti jarri kun warri OMN jedhaman kun haga sirraa jalaatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuudhaaf namoota as keessa socho'an akka baqataa dhugaadhaan socho'anii dhufanii wantoota isaan qindeessan guutuu isaan faana hin fudhanne waa hedduu irratti godhaa turan. Tokko jarri kun hiriira nagaa guddaatu magaala kanatti waa'ee uummanni keenya biyya keessatti dhumuudhaan kan ka'e hiriira kana UNHCR fuulduratti ba'anii turan. Jaarsanaa ta'ee ijoollee iddoo sanatti hiriira baate bifa isaan namni ittiin walitti bu'u bifa Oromoon tokko ta'ee galma tokko jalatti walitti qabamee Oromoon hafuura tokkoon akka inni hin hafuursine. Oromoon yoo hafuura tokkoon hafuurse jarreen kana keessa ismaagilaroota jira. Yeroon siin jedhu dallaalota namaatu jira. Kan biyyarraa xiyyaaraan nama fidan, kan asirraan bishaan irraan nama baasan, kan biyya kana keessatti waan barbaadan akka barbaadanitti akka mootitti waajjira barbaadan yeroo barbaadan itti banan iddoo barbaadan itti namarratti iddoo labsan. Oromoon yoo tokko ta'e tokkummaa Oromoo hin fedhan jarri kun. Yoo Oromoon tokko ta'e keeziin akka baqattummaa isaatti ulfaatee Oromoon wal qabatee wajjin keezii isaa geggeeffachuu danda'a. Dhimmi Oromoo dhageettii godhachuu danda'a. Isaan sun akka hin dhageettii hin godhanne biyya kana keessatti yoo keeziin Oromoo wal qabatee Oromoo wal faana socho'e qaayaan Oromoo yoo ijaarame keezii Oromoo fudhatama qabaata gara UNHCRtiin namni deemuu danda'a. Yoo kana hin taane yoo kanarraa hanqisan garuu namni wal bittinsa keeziin Oromoo fudhatama hin qabu namni Oromoo dhagahu hin jiru Oromoo yoo bittine hafuura tokkoon hafuurfachuu hin danda'u rakkoo sawaa tokko gochuu hin danda'u. Kanaaf gaafsana isaan maal godhu dalaalota nama fuudhanii bishaan irra baasu carraa sana argatanii hin jiranii jechuukooti. Biraatiin waa'ee mana namaa saamuu jedhu irratti dhugaa jirtudha. Mana Dibataraa Caayaa Koominitii Oromoo duraanii obbo Abdallaa Jamaal kan jedhamu nama tasgabbaa amala qabeessa Oromoo bifa tokkoon ijaaruu barbaadu sagantaa Oromootiin haala wal qabaatuun deemu sagantaa qabu nama tokkummaa Oromoo ta'uu tokkummaa Oromootti amanu yeroo inni rakkoon Oromoo kun hirachuu qaba jedheetoo dhimma Oromootiif walii galtee gurratti itti bitamanii jechuudha. Maaliif wanta nama siikaate kanaan wal qabata dhimmi kun itti bitanii fuula dubartootaatti shaarbii uwwisanii maallaqa itti laatanii beenzila itti kennanii mana isaa dhufanii dookimentii kompiitaroota adda addaa fuudhanii ba'aniiru. Kuni saamicha ifaan ifatti raawwatame amma hammaatti dookimentiin sun waan deebi'ee hin qabu jechuukooti. Ittaan ta'e hiriyoota yaazoo fi namoota yaazoo wal fakkaatan irratti tarkaanfii akkasii dhugaadha. Anaaf yaazoo irratti guyyaa tokko waliin deemaa jirra. Na yaadadha gaafa guyyaa salgaffaa shanii haa ta'u waan akkasiiti. Rakkoo Oromoo gidduutti uumamte tokko kan yaazoo waliin deemaa jirra. Durumayyuu bilbilanii barreessanii karaa FB kootiin namoonni maqaa jijjiirratanii barreessuu nin beeka garuu eenyu akka isaan ta'an jijjiirratanii barreessanii fi ajjeefna kana booddee kanaaftu Oromoo qaluudha sin ajjeesuudha Oromoo wal nyaachuudha malee wanti haftu hin jiru jedhanii anaaf yaadoo dhaabbachaa jirru dhufanii cuubee kiisii keessa buqqifatanii deeman wal bilbilanii wal waaman warri sineessadha eenyudha isaan warra waajjira OMN yookaan akka OMN team jedhamanii jiran sana guutuu. Mee asirratti naa qabi taasoo dhufanii sin ajjeefna jedhanii cuubee qabatanii dhufan ijaan agartanii warra OMN ta'uu isaanii hubattanii Oromoo ta'uu isaanii sin moo bilbiluma qofaani moo ijatti xaxataniitu. Warra akkasumas jedhan sun hamma namni lama galanii Adaamadhaa qabamaa jiru. Garuu ijaan agartanii gaafa sana ijaan agartaniittu. Nurra darbee namni ijaan argee jira. Nurra darbee namoonni har'a sun gaafachuu dandeessan magaala kana keessa namoota guyyaa gaaf sanaa waggaa isaan akkas jedhan sana akka sannan beeka qaaman hin beeka ijaan hin beeka hin jiru hin argine. Tole tuufi. Sanarra darbee gaafa dhimma sanarratti isaan haala sanaan qophaa'anii deeman nuti jarra kanatu nu waraanuudhaaf ka'e hin jenne. Jarra kana nu ajjeesuudhaaf ka'e hin jenne. Mooraa Oromoo qabsoo mooraa Oromoo fi rakkina Oromoo as keessa jiru hunda isaa waan beeknu sun dhoksina. Ofii ba'anii hariinee akkas goonee maal jedhanii odeeffachaa turan magaala keessa deeman. Ajjeefne biyyatti gallaa. Kompiitara Abdallaani fuunee kana ishee goonee kana goona ajjeefne biyyatti gallaa jedhan. Ajjeefne biyyatti gallaa. Rispoonsara immoo kan nuu ta'aa jiru Jawaar Mahammadi. Akkuma jedhan
hin turre hin bulle ji'a tokko hin guunne hin galanii jechuudha. Deebi'anii namni sun as keessa Jawaariin fokkoruu jechuudha yeroo hundaa Jawaariin fokkoruu. Nuti Jawaarraa jibban qabu anam fakkeenyaaf Jawaarraa jibban qabu. Oromoo tokko qabsoo Oromoo bifa naaf danda'ameen geggeessa. Anis qabsoo Oromoo bifa naa danda'ameen hin geggeessa har'a miti ani. Qabsoo Oromootti yoo xiqqaate bara gootonni Baalee gubatu kaaseen qabsoo Oromootti makamee hidhaa fi dakaraa guutuu argaa ture. Yuunivarsiitii keessatti ta'ee haayiskuulii keessatti ta'ee manneetii hidhaa Oromiyaa keessa jiran iddoo adda addaatti hiriyoonni kootii fi namoonni naannoo kootii haalli jiran Oromoon na beekan guutummaan na beekuu danda'u ragaa bahuu danda'u. Dararaa guutuu argaatti baheetiin biyya sanarraa bakattummaadhaan gammoojjii kana kuteen taa'uu dadhabeen biyya keessa jiraachuu dadhabeen manarraa beeku. Iskoolarshipii xiyyaaraan bahanii har'a hamma namoota sanaa fudhatama dhabneef qabsoo Oromoo mooraa qabsoo Oromoo gabbisna hamma nu danda'ametti immoo jara kana jalaa dhokannee diina jalaa dhokannee jalaa baana jenne har'a namni sun miidhaan nama waraanu jechuun mootummaan Itoophiyaa yoo harka keessaa qabaate yeroo darbe asirratti ibsa laatee ture mootummaan Itoophiyaa yoo harka keessaa qabaate warri isaan wal fakkaatan dhaanta walitti dhaammatanii warri hundas keessaa ba'anii gara biyyaatti galan gocha sana yoo godhanii nala inni Oromoo tokko dhugaa dubbachuudhaaf dhubee baatee ilma Oromoo intala Oromoo rakkinaan biyyaa ba'anii dhugaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo addaa qooda guddaa fudhatan bu'aa bahii qabsoo Oromoo keessatti fudhatan manni hidhaa halagaa manni hidhaa diinaa dararee biyya abbaatti baase irratti cuubeedhaa fi darara summii limmoo summiidhaan waraanuu ga'u jechuun anaaf gama kiyyaan qaaniidha. Oromootaafis immoo madaadha. Godaan isa kun jedheetiin amana akkasii. Tole. Dhaggeeffattoota keenya ammas hooggansa qeerroo duraanii dargaggoo Yaazoo fi Aasoo faanadha kan jirru. Mee Yaazoo sittan deebi'a. Dubbiin ka'umsa keenya siin summiidhaan waraanamte ka jedhudha. Akkuma dura jenne madaa Oromoo hundumaati yoo dhuguma siinsi waraananiiru ta'e. Mee gaafa waraanamte maaltu ta'e maal yaadatta nama agarteettu jira mana yaalaa seentee oo summiidha siin jedhaniiru mee nutti mi maaltu ta'e? Mana barnootaa hawaasaa bakattoota hawaasa Oromoo magaalaa Kaayiroo jiran kanaaf saaqneeti akka kominiteetitti achiin barsiisee galgala akkuma siin jedhe sa'aatii 11tti amma yeroodhaaf durataa caa bakattoota Oromoo biyya Mokriitiyaanii kanaaf mana barnootaa nin barsiisaa hoggaan achi ba'e immoo waajjira tokkummaa bakattoota Oromoo biyya Mokrii kanatti godheen xiqqoo hawaasa tajaajileen sa'aatii irra naaf ta'een jala sa'aatii sanan nan galadee deemu silaa namni dhufuu dadhabe bilbilan dubbisaatii deema karaarraa naannoodhuma mana kiyyaa waa'ila kiyya tokkotti goree kanan isa manaan ga'e naannoo mana kiyyaatti hoggaan deebi'u dukkana wayiitti jirti xiqqoon tokko ulaa keessa bilbila haasofsiisaan lakkoofsa wayiitiin irraa qabadee harka bitaatiin bilbila harka mirgaatiin immoo qalama baasee amman dukkana san keessa gadi bahutti dubbisaatuma gadi baaf gara isaatitti odoon deemu harki wanti qabu dhufee na qabate karaa duuba na ukkaamse isa of gadhiisisuuf hogguunani harkaan ofirratti qabu dhufee tokko harka kiyya micciiree inni biraa dhufee limmoodhaan na dire. Nama sadii? Nama sadii. Si waraanuuf si rukutuu akkamitti adda baafteeti? Limmoodhaan na waraanan na rukunne. Itti dhagaame ogaa keessa seenu waan isaas ure? Yes, naannoo mormarra na waraananii. Immediately maal inni wanti harkarraa waa keemikaalli floraayidiin dhabamu natti fakkaate. Onshasii ka'uun dadhabe gradually natti dukkanaa'e lafti. Bilbilli harkaa bu'ee bilbila kiyyallee fuune waan jedhu bilbilli lafatti bu'ee ture. Nan saamne nan dhoofne. Achumaan gadi taa'ee na deebisiise haatuma sanatti. Isaan si dhiisanii deemanii amma? Namoota masrii tokkotu fuuldura nutti dhufan ijoollee dargaggeeyyii sadii akka xiqqoo yaadatutti. Kan hin booddee jarri na dhiisanii deemanii jarri sunis maal taates maal gootas naan hin jenne anuma bira darbanii an achitti na deebisiisee amman taa'ee. Waansaa amma waansaa sirran turre jechuudha amma otuma isaan akkasii qabatanitti namoota karaa deemaatu sunitti dhufe laata moo kam? No, isaan waan godhaniiti erganaan of dadhabee lafarra taa'ee warri masrii sun achas nutti dhufanii isaan sanuma gedduu kutanii deemanii warri masrii sunis odoo na biran ga'in isaan gedduu kanaan deeman.
Ati yookaan raawwanneedhaan iddeeman ta'a yookaan immoo warra masrii argan iddeeman ta'a ni beeku exactly kana siin jechuun danda'u. Afaan dubbatan qabaa waa dubbatanii dhageesseet taate wayita sana. Jechuudha afaan Amaaraatiin marsii sabraalin deemtee jedhan jecha takkitti sana qofan nagee isaanirraan. Gara xumuraatti jechuudha wayita deeman. Wayita deeman wayita sana bu'uura deeman marsii sabraalin deemtee jedhani. Maaliif akka jedhan naaf hin galu. Garuu afaan Amaaraa kan dubbatanii afaanuma Amaaraa ijoolleen Oromoo reefu afaan Amaarichaa baran dubbatu. Kan loqoda wayii qabu. Tole isaa booda kam taate gaba. Saniin booddee namni wallaalu ani eessa akka hin jirullee hin beeku. Eenyu akka hospitaala nageessa illee hin beeku ani baafa lammaffaatiin hospitaalaatti irratti nuuf bari. Hayyee amma mana yaalaa eessa akka seentellee tokko lama sadii seenuu kee quban qabduti. Ergan seenee bahee nagee hospitaala Kaafralaa hin jedhamu hospitaala warra Faransaay tokko akka seenee. Guutaan dammaqee ka'u namoota baay'een arge Oromoota baay'eetu jira toora sanatti naanna fuudhee dhaqee nama gara nama 200 ta'a. Horaa keessatti ogaa gannabata. Ani konshasii turre guutumaan guututti waan sanaan booddee jiru sa'aatii san gidduu wanta akkam beeku. Hakiimiin dhumatti sitti meedha bu'aa qorannoo kee yookaan sababa kan siin ta'e maalidha kan siin jedhu yookaan qorannoon isaanii kan itti agarsiise sitti maniiru moo nama biraatti man? Ani waan sana yeroo sanaaf itti dammaqee hin gaafanne garuu namoota biraatti manii jiru. Baay'inaanii hospitaala cheekaappiidhaaf immoo hospitaala warra Indoneeshiyaa keessatti hojjetan tokko keessa naqee isaan garuu keemikaala nama laamsheessu akkana biraan natti himanii ammallee taanan sa'aatii kanatti dhuguma wanta san fashaleessu illee fudhadhee jechuudhaan miilli kiyya kan bitaa akka laamsha'u ta'e amma sa'aatii kanatti. Wanti harka isaanii irratti godhatanii sun immoo xiqqoo ija kiyya bilarda godhu. Ijji kee ammallee badaa wanni hin godhachuudha. Waan adii wayiitu uwwifamee jira. Ija kee lamaanuu moo bitaa yookaan mirga? Lamaanuu. Inni kun qoricha hin qabu siin jedhanii hakiimonni ergasii deebiteetta mana yaalatti? Ni gadhiisa naan jedhan turtii keessa gadhiisa. Amma yaazoon of danda'ee xiqqoo deemuu danda'a karaarra? Nama hoo qabate? Malee miillaaf dandeessee lafa dhaabbattu? Hin danda'u. Nama gaddisiisa. Mee sittan deebi'a maaliif sirratti xiyyeeffatanii kan jedhu tokko walitti dhufna? Xaasoo bira turtee wayita inni yaalamu maal dhageesse hakiimirraa? Ani hakiimirraa yeroo sanatti kanan dhaga'e egaa guutummaatti afaan warra Arabaa kanallee guutuun dhaga'uuni. Nama kana yeroo jalqabaatiif mana kiliinikaa yookaan hospitaala xiqqaa kan nama dhuunfaa naannoo ga'anitti naa bilbilanii jechuudha. Halkan irraa naannoo sa'a 11 walakkaa yeroo ta'utti hospitaala kun keessa naa bilbilanii. Booddee hospitaala Kafraan jedhamu kanarratti akkan darbu reefaansii barreessanii waa xiqqaanatti kennu namni kun irratti yaalamuu hin danda'u. Namni kun waan ittiin birame rakkoo isarra ga'e sana nuti asitti waan murteessuu hin qabnu hospitaala guddaa hospitaala beekamaatti akka dabarsitanii jedhamti kan isaan kennanii jechuudha. Namoota taaksii fudhannee gara hospitaala sanaa geessine bakki sun immoo bakka sun laalan geenye. Isaanii fuudhanii qaama isaa kana waan tokko lallaalanii yeroo sanatti dabarsanii gara kutaa biraatti akka dhiibbaa godhamu laalanii lallaalanii gara kutaa biraatti erganii jechuudha. Akka kana gaa inni waan tokkoof hin beeku. Qaamni isaa guutuun bishaanii ija koo jedhaa yeroo of dhageetti ija koo jedha. Miila koo gubadhee waan akkas jedhudha. Isa booda fuudhanii gara doktora sunii sakattoo sanatti dabarsanii achirraan laalanii akka nuti asnee gallu ganamarraa waraqaa san nyaatanii jechuudha. Kanaan achi wanta isaan jedhan afaan Arabiffaatiin barreessan afaan Arabiffaatiin dubbatan guutummaa isaa waan beekamu dhaga'uun qabu jechuudha. Bu'aa qorannoo isaa isinii kennine waraqaa irratti? Bu'aa qorannoo isaa nama fuudhatu jira namni bu'aa qorannoo isaa fuudhe sun immoo ammaaf ni jiru waan kan jedhu addaan baasu. Amma yaazoon fayyuusaaf maaltu abdachiisa? Akkuma jedhame namni summii waraanee yoo ta'e suutadhee ajjeesuu danda'a. Mana yaalaatti naannessitaniittu isin yookaan geessaa jirtu immoo hanqina rakkina. Mana yaalaa biyya tokkotti fuulee erga siyaasii geessineetii jirra. Isaanis yoo dhugummaadhaan wanta kana duukaa buutanii fedhii hordofnee guyyaa beellamanii jiru. Martee kennaniifi qorichoota adda addaa kana kennaniifi yoo fuutaniif waan kana hin geessi itti deddeebistanii haalaan hin hordofne ta'e naaffessuu illee danda'a jedhan. Wanti kun naaffessuu danda'a.
Ilaayyuu qorichi kuni sa'aatii 6-12 gidduutti ni ajjeesa ture. Akka isaan jedhanitti amma wantiin qoricha sanaa yookaan waan irrate yookaan immoo teekniikii isaan ittiin fayyadaman sun milmoon sun bifa isaa hidda irratti waraabuu isaanii morma irratti waraabuu waan sana teekniika mataa isaanii hanqisanitti fakkaata. Sanaafuu wanneedha malee amma 12 waan lubbuu ajjeesudha qorichi sun jedhan. Amma asirratti yaaluu fi dafanii qaqqabuun gahee Oromooti. Ilma Oromoof keessattuu sabboonaa Oromoo beekaa akkasiif ijaaruun qabeenya guddaa Oromoon lubbuudhaan qaqqabuuni. Maaliif morma filatan yoo dhuguma summii ta'e? Maaliif morma filatan jettanii yaaddu isin? Yaazoo maal jettameeti? Maaliif morma si filatanii si waraanan? Kun teekniikii ittiin gorfaman natti fakkaata ogaa yaadu. Jagular veeniin kun morma irratti baay'ee dhiyoodha. Hiddi dhiigaa inni guddaan kun. Gara sammuutti. Veeniin kun achirratti baay'ee accessibiliidha fi akkasitti gorsaman. Wanti baay'ee si ajaa'ibu qorichoonni akkanaa kun an akka ogeessa ogbarruu tokkootitti wantoota kanarraa qubas nan qaba. Wantoonni sun naannoo veenii kanatti waraanamanii sensitiividha. Daddafanii gara onneetitti naqamanii saniin booddee sammuudhaan gochuudhaaf dhiyoodha. Kanaaf toora kan filatan natti fakkaata. Hawaasni Oromoo akkamitti deebii kenne Xaasoo hidhamuu ilma Oromoo kanaaf kan Ijipti jiran jechuu kooti? Dhugaadhaan hawaasni Oromoo iddoo kana jiru akkaataan isaan ittiin deebii kennan baay'ee haala amma kanaatti jedhee himuu hin dandeenye. Hundumti Oromoo guutuu biyyattii kana keessa jiru quuqameera. Maaliif calliftaniidha? Hawaasni Oromoo as jiru bifa ittiin isaan uummanni guutuun ka'edha. Oromoon ammaatitti akka namaaf alaalatti dubbatamu waan lagaan gandaan wal qoodetti fudhatama. Kana miti. Dhimma jaarmiyaatti hirkatedha. Hawaasni Oromoo bifa ittiin erga yaazoon gara caayaa tokkummaa baqattoota Oromootti durataa ta'ee filame tokkummaa hafuura jedhamutu uummata Oromoo keessa labsamaa jira. Hawaasni iddoo garasii gara lamatti gara saditti cabee tola dhaabbatu bifa tokko walitti dhufee manni barumsaa tokkummaa kun gidduu kanatti baname. Waliin taa'ee hawaasni mari'ate. Nama qaroo keenya ija keenya nuti tokkummaa Oromoo jabeessa. Biyya kana keessa hafuura badii baasa. Hafuura namni ganda jedhee odeessu jidduudha abbaa jedhamee yeroo hawaasni itti gammadee kanatti ka'etti dhagaa. Kan diinonni yookaan namoonni hojii kana irratti bobba'an kun tarkaanfii akkasii yaazoo irratti fudhatan. Yaazoo qofa miti. Ana irratti yaggaamaa turan. Kana qofa miti. Hiriyoottan keenya jaallan keenya birootti illee haggaamaa jiruuf haggaamanii. Yeroo kanatiin jedhu hawaasni Oromoo as keessatti haalli inni ittiin dhugaadhuma dubbachuudhaaf isaan ittiin eegan dubbatan eenyummaa isaanii beekee hawaasni ammallee nuti tokkummaa Oromoo, qabsoo Oromoo, mooraan Oromoo akka hin diigamne, mooraan baqataa Oromoo akka hin diigamne, Oromoon kutaan akka wal hin qoodne irratti fudhanneen. Oromoon kutaadhaan akka wal qoodu miti. Tokkummaa Oromoo guutummaa biyya kana keessa jiru ka'e. Mee namoota biyya kana keessa jiran kutaa kamirraa, laga kamirraa intarjii godhaatti gaafadhaa. Waa'ee yaazoo irratti deebii isaan isiniif deebisan. Simannaan isaan gaaf sana kaaniinis guutummaan namaa ka'ee kaaniin hin maanin. Kaan immoo haala barbaachisu kami yaazoo duukaa dhaabbachuudhaaf akkasumas immoo tokkummaa har'a labsamee biyya kana keessatti ittiin deemamaa jiruuti. Oromoon kutaa kamiin akka waliin qoonne akka Oromummaatti akka Oromootti akka biyyi keenya Oromiyaa ta'etti hafuura tokkummaatiin wal faana ka'anii gaafa Oromoon ka'eetoo deemaa jirutti warri kana fudhate jarri kun seexana yookaan adawiidha jedheetu uummanni Oromoo Ijiptii keessa baqattoonni Oromoo biyya kana keessa jiran hundi isaanii bifa sanaan ka'anii bu'anii iyyaa jiru jechuudha. Warri kana goote warra murna xiqqoo dhimma Oromoo dubbatu Oromoodhaaf quuqamu jechuun danda'u. Afaan guuteen dubbadda diinota. Har'a Yuunatti Saaddoo barattoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa yuunivarsiitota adda addaa irraa macaaffuu lama diigee Oromoo gidduu taa'ee haasa'utti har'a quuqamsa Oromoo taa'ee haasa'utti baqataan Oromoo rakkina Oromootiin biyyaa bahe. Baqataan Oromoo rakkina Oromootiin hojii isaa otoo hojjetu sammuu guutuu qabatee biyyaa bahe. Wallaalaadhaan morma diranii gaafa ajjeessan gaafa kana irraan ga'an ani gadda guddaatu natti dhaga'ama. Oromoon guutuun illee bifa kanatti akka gaddee
kutaa addunyaa kanirraa Oromoon biyya alaa jiru, Awurooppaa jiru, Ameerikaa, Awustiraaliyaa jiru ta'e Afrikaa jiru akkasumas Oromiyaa keessa jiru wanta isaan keessaan bilbilanii haalli itti namoonni birmachuusaa anasii dhiisika. Birmachuun Oromoon guutuun dhimma as keessatti jiru kana yaazoo irratti birmate haalaan baay'ee. Dhugaadha dhimma yaazoo irratti. Oromoodha waan gaarii hojjechuun kanaaf dhugaadha dhimma yaazoo irratti yaazoo miti dubbiin Oromummaa fi Oromiyaaf qeerroodha dhimma Oromooti. Qabeenyadha akka nama dhuunfaatti miti qabeenya Oromoon qabu keessaa qeerroon tokko. Qeerroo kana keessaa immoo tokko yaazoo. Amma akka walii galaatti malee akka nama dhuunfaatti miti. Mee yaazoo gara keetti dhufa. Namoonni akkas godhanii seenaa adda addaa qabu. Tokkummaa caayaa Oromoo jeequu keessatti. Hokkara nama dhuunfaattis haa ta'u namoota Oromummaa irratti cimmummaa qaban irratti jeequmsa kaasuu irratti nama saamuu mana bunaa keessatti hokkara kaasuu si ajjeesna jedhanii namatti dhaadatu gaafuma natti dhaadatan kanallee anarratti dhufanii raawwatan isa jettu kana kaafteetta namoonni ta'uu malu jette immoo warra kana godhan kanaan dura beekaman hawaasni illee beeku jettanii kaaftan Oromootuma maqaa OMN'if hoogganasaa obbo Johaar Mohammed dhaadhatanii warra deemanidha jettan maqaa warra biyya galalillee kaaftaniittu namoonni jiran akka jiran. Maaliif irratti xiyyeeffatan yaasu? Salphumatti waan tokkoon kaasa. Ayyee. Ani hoogganaa qeerroo Oromooti. Egaa qabsoo namni tokko filatee dhadha malee qabsoo nama filatee nama fudhatu. Abbaa of kennetu gabrummaa keessa jiraachuurra duwwaa jedhee qabsootti dabalama keessa'u qabsoo falmii qawweetiin godhamu. Adda bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa faadaagaa kan jedhu sagantaa baasee bara 2005 irbuu gallee itti seenne nuti. Faadaagaan gara faadhaagaatti ol guddate namiyyuu kana kan beekuu qabu. Fincila xumura gabrummaatti. Fincila xumura gabrummaatti ol guddate. Fincilli xumura gabrummaa immoo fincila diddaa addaa kan jedhutti ol guddate yookiin immoo zanuu special revolution jedhamutti ol guddisne early 2006. Inni amma jiru kuni zanuu special revolutionidha. Sign no to jechuudha. Amma hundumaanuu hashtaagiin keenya akkasitti sirreeffamne aktiivistoonni baay'ee feesbuukii kanarra jiran kuni garatti hin deemne garuu qeerroon bifa kanaan deemaa jira namni kamiyyuu quban qabu kan. Ani hoggaa 11 yookiin immoo amma 2017 kan hoggaa teenne hoggaa 12 irraa kan inni qabsoo qeerroo keessa jira. Spontaneously miti kan dhalate qabsoon kuni. Plus qabsoon kun akka namoonni jedhan kana waan social miidiyaan gaggeessee miti. Waan biyya keessaa dhoohee bahe. Kanaaf qabsumti keenya kunuyyuu inductive typeidha. Baadiyyaadha gara magaalaatti deema malee magaala gara baadiyyaatti deemu. This is the special one. Waan nama special one jennuufiyyuu kanaaf. Revolution akkanaa biyya addunyaa biratti uumame hin beeku. Yeroo jalqabaatti Oromiyaa keessatti uumame kun inni baadiyyaadha magaalaatti deemu. Magaalota Finfinnee, Dirree Dhawaa, Harar, Adaamaa, Baalee Roobee mee magaalota kana fudhadhu isaan dura baadiyyaatu ta'e. Odoo social miidiyaan kaasee jiraate magaalaa baadiyyaatti deema malee baadiyyaadha magaalatti hin deemu. Isa kana interview irratti ani laadhee abbaan qeerroo abbuma qeerrooti. Abbaan qeerroo immoo adda bilisummaa Oromooti. Kan inni beeku yoomiyyuu kan inni jedhu maaliif anatu first hand information qaba. Abbuma federaa ani garuu uumamoo kiyyaanii nama na argaa jedhu miti. Wantoota baay'ee achi deemee lallabuun barbaadu. Wanti kun ka'eera waan kana maaliif jettuudha amma. Qeerroon hoggaa tokko asuun jedhaadha amma. Noo hoggaa tokkoo miti hoggaa 11 yaa jedhanaa jechaati jirra. Inni kun xiyyeeffannaa keessa gale. Kan biraa wanti baay'ee nama gaddisiisu asitti tokkummaa baqattoota Oromoo magaala kana keessa jiru warruma kanatu dhoosee baase. Kun immoo maalinni hawaasni baqatan kamiyyuu inni OMN jala yoo jiraate malee akka baqataatti jiraatuu hin danda'u kan jedhu beenzina fuudhanii hanga mana kan naqanii gubuu hanga hooggantoota achi keessatti tumu hooggantoonni anaan dura turan balballitti cufamee sa'aatii 2 ta'an achi keessa. Kana hundumaa maafiyaasitti ijaarame kanatu godha. Latti responsible godha namoota kana nama itti gaafatamummaa isaanii fudhatu uumaa abbaa OMN kanaafis gabaasne durraa dhaga'uu dadhaban. Faayinaalii gara nama summii kana ajjeesutti deeman jirri kun. Ammoo kan ajjeesutti irra darbee namichi du'ee maaliifin hin du'ee jedhee odoo hin gaafatiin maaf na ajjeestan odoo hin jedhin isaanummaan sooshaal miidiyaadhaan gabbaanii waan adda addaa labsuu jalqaban.
wanti isaan dubbatanii wanti isaan jedhan hundumtu akka ragaatti riikardi ta'ee jira. Mee asirratti naa qabi Yaazo. Gabaasni ture abbaa OMN'tti kan jedhu tokko dubbatteetta amma. Maal sinii deebise natti fakkaata obbo Johaariin jettu natti fakkaata hoogganaan OMN kan isadha. Maal sinii deebise ogaa gabaastan deebii qabdu? Wanta akka nuun deebisne. Wanta akkas nuun deebisne wanta akkas deebisuuf hin barbaanne. Namoonni kuni namoonni dhimmi OMN jedhaman kun ismaaglaroota mootummaan hin beekaa mootummaan biyya kana. Maa jechuudha mee ibsimee kana? Namoota daldaalu himan tiraafikaroota isaan. Afrikaarraa gara Awurooppaatti moo asirratti? Yes. Itoophiyaadhaa amma laayiniin Itoophiyaadhaa dhufu kun karaa lamaan jira. Tokko matammaadhaan gara Kaartuum geessaa inni biraa karaa Yakkazeetiin Baraasan keessa dabarsee innis gara Sudaanitti geessa. Namoota kana Itoophiyaadhaa kallattiidhaan gara Sudaan dhaqanii Sudaanii gara Masrii kan fidan Masriidhaan immoo gara Awurooppaatti kan ceesisan gara kana hin beeka. Warra OMN keessa jiranii amma Gibsirraa? Itti gaafatama OMN'ti. Inni advaanteejii kana fayyadama. Eenyu maqaansaa? Nasiiboo Abdallaa jedhama. Ragaan jiru maaliin amma kana gochuusaaf inni? Ragaan hundumtu jira. Kana qofaa miti. Awurooppaatti geessaa ijoollee bara kana jechuudha. Ijoollee 500 keessa ijoolleen 300 wayii kan Oromoo kan hundisan. Over 70% isatu geessa. Obboleessa isaa dabalatee obboleessi isaatu bishaan san keessatti du'e. Ammasittuma jiraa? Isaan qofaa miti. Asiis immoo biyyatti deebisa namoota. Mooraa qabsoo Oromoo diigadeen calliseen hanga irraati. Garuu isaan as baanee dubbatanii waan inni irraa dhoksuun qabu kanaaf inni isinitti hime. Ilaa namni dubbachuu baate nan uffadha kun kolfa Oromoodhaaf. Salphina. Nan uffadha ture. Garuu isaanuu himanii ani maal inni irraa doktare warri yakkeewu inni mataa fayyakkame inni miidhame maal uffata. Amma tarii OMN faana dhuguma hidhatama OMN'tu kan hoogganu fakkaata moo maqaa OMN'tiin daddaluudha yeroonni kun jettanii amantu isin? Kana exactly kana hin jennu garuu gareen kun akka waan kana godheef akka waan kana gochaa jiru namni kan iyyuu hin beeku. Hoogganni immoo gadi ba'een balaaleffanne itti gabaasne irraa jettan. Nam tokko hin dubbanne waa'ee jara kana wanna gurbaan kun godhu immoo deelii gabaasa gurbaan kun as jechi. Tole amma wayita ati miidhamte kana dhufanii si gaafatanii jarri. Namni tokko simbirra siin hin baane garee kana keessa. Meesittan deebi'a taasoo namoota biyyatti galanii jedhan kana fi dubbii kana keessa yookaan kan ture kana keessa hidhanni jira kan jedhu kaaftaniittu mee waa'ee isaa? Warri OMN keessaa nama qallaa najjeernaa anumatti fi haazootti illee kan cuubee baafatanii deemanii hin hariine akkas goonee jedhanii cuubee isaanii argine siin jedhe kanadha. Tokko keessa yeroo addaatti barreessaa OMN ture amma kan biyyatti gale. Eenyu maqaan? Maqaan isaa Ibrahim jedhama. Inni tokko immoo maqaan isaa Gurraachoo jedhama. Biyya jiru am? Biyya jiru. Adaamaa jiraatu. Kan ammoo kan fandi isaan godhee akka isaan galan godhe Jawaar. Ayyee. Kan maallaqa wanti reetoo ergisise isaan. Kana egaa ani qaama nanaan bilbilainatti himne namoonni isaan bilbilaitti mantumatti himne. Maaliif isin jibban Johaar ijuma isin adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo faana hidhata qabaattanii fidhamoo akkuma isin jettanitti immoo sabni biraan jira. Ani kana anaafuu gaaffiidha. Anaafuu gaaffii guddaadha. Maaliif qeerrootti hidhachuudha? Adda bilisummaa Oromootti hidhachuudha? Maalitti hidhachuudha? Hin beeku. Waan nuti isa illee illee yookaan immoo nuti cal jenneetuma mooraa isaanii keessatti hin argine. Qabsoo Oromoo duraan kaasee duubaa kaasee bara nuti hin dhalanne bara 1973 kaasee itti hidhamaa, itti reebbamaa, itti du'aa Oromoonas ga'e kana namni beeku dhaladhee sargee adda bilisummaa Oromooti. Silaa inni akka isaatti yookaan ta'e hattu warri isa ala keessa jiru isa duwwaa miti magaala kana keessa ta'anii tokkan mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo diiganii ba'anii har'allee holola guutuu odeessan magaala kana keessa jiru hedduu isaaniiti. Warri suni maal godhaa jiru? Adiidhaaf nuun immoo nurratti bobba'u. Gara yaazottan deebi'ame yaazoo atillee amma duraan kaafteetta. Fincila diddaa gabrummaa bara 2005 dhalatee isaa booda qeerroon bilisummaa Oromoo immoo 2011 dhalatee garuu namoonni immoo gaafuma qabsootti dabalaman lakkaa'u ka jedhu fakkaatu tokko dubbatteetta. Diyaaspooraa kana keessatti namoonni biyya alaa jiran himnatu gaggeessa jedhanii yoggaa Facebook irratti labsii tokko baasan borodde akkasitti hiriira baa boroo akkasitti karaa cufaa jedhaniitu Facebook irratti maxxansaa turan ji'oota 5-6 7 darbee garuu maxxansuu sana dhiisaniiru
qabsoo nutu gaggeessa abbaan qabsoodha ka jedhu godhamaa ture. Maalirraa madda wanti kun lamaan? Power competition natti fakkaata. Maaliif tokkoffaa qabsoon baay'ee waan qaxxaamuraan itti ce'anii abbaatti ta'anii miti. Namni si jala jiru suni miseensi si jala jiru sun horii miti. Si argaa si beekaa akkanumatti jala miriiru garuu siyaasa keessatti amma Oromoon baay'ee amma political societyidha. Duruma jalqabee uummata gabrummaa keessa jiru political advantage qaba jedhee yaade gaaffii kenna uummanni kun. Gaaffii si kenne sanatti yoo ati wallaalaa taate anumatu hoggana jetteetuma akkuma fardaa sanitti burraaquu barbaadda. Kana uummanni baay'ee sirraan fudhatu garuu advantage barbaadu san argachuudhaaf gaaffii kan sii kenne isa beektetoo reserve of gochuu sirra jiraata. Amma kan hoggansa qeerrootiin wal qabatee ka'e si dubbii kanaati. Reservationii dhabame. Anatu hoggana obsee hundumtu. Namoonni gariin marsanarii xiqqoo tokko naannootti dhalatan irraa qabaachuu danda'u. Isas akka hoggansa qeerrootti of yaadu. Namoonni tokko social media irratti hogguu maxxansanii namni social media kanarratti wantoota maxxansu namoonni waa itti erga. Gama sanaan akka hawaasaaf mul'atu. Gama sanaan akka hawaasni beeku. Wantoota san baay'isee wanti ergee guyyaatti ati suura nama du'ee kuma maxxansitee namoonni baay'isanii waan sitti erganiif ati hogganaana jettee fudhachuu hin qabdu. Kunis dogoggora. Amma of dogoggorti namni baay'een jechuudha namni diyaasporaa kana. Diyaasporaan kun immoo tokkoffaa psychological makeup uummata Oromiyaa jiru kanaan beeku baay'een namaa jechuudha. Maaliif waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 fa'aa kan ala raatisu jira. Ijoolleen amma achitti dhagaachan teessoo mootummaa wayyaanee raastuu warra waggaa sanii dhalatan. Kan hubachuu dhabuunis xiqqoo dogoggora wantoota sana uume natti fakkaata. Kanaaf ofiisi ana si odoon taane qeerroon political advantage gaaffii si kennetti irraa fayyadama malee eenyu akka isa hogganu eenyu akka isa hundeessu garamitti akka deemu kaayyoon isaa maal akka ta'e sirriitti miidhagsee beeka. Ani qeerroon hoogganaa ture waan ta'eef waggaa tokko hundi. Mee amma akka walii galaatti maal ta'a yoo qeerroon qabsoo kana hoogganee bilisummaadhaan nama geesse? Badiin jiru maali? Erga bilisoomee booda aangoontu jedhama. Qeerroon aangoo qaba amma bilisummaa Oromoo yookaan waboon aangoo qaba amma aangoo gariin namoonni gariin dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo iyyuu aangoon qabu jedhu. Qeerroo fi waboo fi abaawoon immoo bakka isaan jiran namni iyyuu beeka. Erga qeegamee erga bakka qabatanii booda yoo dhuguma aangoo falmama ta'e yeroo sana falmanii wayyuu ture tarii isiniin gaddisiiseera waan akkasii kun akkas ta'uun kun yaazu. Hedduu nu gaddisiise dhugaa soota waan tokko sirriitti jala sararee kaasuun irra jiraataa irratti. Adda bilisummaa Oromoo erga hundaa'e waggaa 40 akkas miseensonni adda bilisummaa Oromoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hoogganaa Oromoo fi jedhaniin beekan abadan kanatti mormancho ta'ani. Hoogganaa dhaabatti malee isaan hoogganaa dhaabaa fi jedhan hanga har'aatitti ilaalu. Qeerroon pirinsipilii keenya irratti nuti qindeessaa jennee waamna malee hoogganaa jennee waamnu. Kanas akka pirinsipilii tokkotti qabna. Amma garaa sinan kate hedduu garaan waan kate eengadduma lafaa kaaniiti Oromoo Leaders Convention. Who are they? Eenyu liidaroonni akkamitti liidarii ta'uun akkamiin nu falaata? What is leadership? Jalqabumaa qeerroon kanatti gadduu miti hanga beekamtii laachuu dhiisu beekti. Adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 qabsaa'ee hooggantoonni isaanii hooggansi erga biyya gallee filama. Hooggansi erga teessoo qabannee filama. Hooggansi isa Oromoon barbaadee teessoo irra taa'etu hoogganaa isaa ta'a. Nuti kan goonu uummanni kun akka hiree isaa murteeffatu akka waan akeekkate sanarra gahu qabsoofnee achiin gahuudha malee hoogganaatti ta'uu miti. Kanaaf nuti hoogganaa dhaabatu malee hoogganaa uummataatii miti ammaaf. Adda bilisummaa Oromoo akkanatti amana akkanatti deema. Qeerroon akkanatti amanta akkanatti deemti. Qeerroon hoogganaa miti qindeessaa qabdi qindeessaa sagantaa qindeessinaa waan hojjenna. Hoogganaan gaafa bilisoomne namni filata hoogganaa. Eessaa dhufaniiti Oromoo leaders kun amma by the way 1980s dura jechuudha. Kalsa appointmentiitu jira akkuma addunyaatti namoonni tokko jeneraala ofiin jedhu akka fakkeenyaaf amma Idi Amin Dada field marshal of Africa jedhee waame kan ofii muude bara Idi Amin Dada field marshal hin taane
akkasuma faanatti fakkaate warra Atilaantaa Oromoo Leaders Convention jedhan sun ofii koo muudamu liidar akkasitti of yaadu kanatti balaa qaba baay'ee akka kanatti of yaadutti balaa qaba liidarii miti kana Oromoo barbaanne gadi keenyatti walitti ergata barbaannetti liidarii Oromoo fila ta'ee jira gaafachi. Amma hawaasni keessa maalirra jira taasoo? Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon as keessa jiru guutummaan isaa dhimma yaada irratti tokkummaadhaan bitaa mirgaa ka'ee fiigaa jira malee Oromoon lagaaf gandaan wal qoodee innis dhimma lagaaf gandaan Harargee, Shawaa, Wallagga, Jimma, Arsii, Baalee, Boorana kan ta'e hundi isaa Oromoon iddoo kana jiru tokkoon isaa akka lagaaf kutaaf gandaan waliin qoodne innichi dhimma kutaaf gandaaf lagaa miti dhimma jibbinsa jaarmiyaatii fi qamoora qabsoo Oromoo diiguti malee Oromoo wal qoodeen jiru. Nama baay'ee jibbaa amma qabsoo kana Kaayiroorra nama baay'ee jibbamu nama muraasa. Maal obboleessa koo nama 15-20 caalleetu mooraa qabsoo Oromoo beekaa jiran dha. Da'oo godhatee beekaa jira malee Oromoo kanarraa jibbee walirraa fagaate. Am fakkeenyaaf maqaan OMN yeroo addunyaa kanarra deemaa jiru alaabaa bilisummaa Oromoo baatee fiigaa jira. Garuu guyyaa gaaf tokko waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiin fudhate qabsaa'onni Oromoo adeemsi isaan qabsoo Oromoo asiin gahan deemsi qabsoo Oromoo irra jiru woboon abaa'oon maalirraa akka jiru simbira gaaf tokko yookaan guutuu addunyaa kanarratti gaaf tokko karaa OMN'tiin darbeessi arginu nageenyi. Ittuma santu jira. Afaaniin alaabicha baasanii iddoo barbaadan deemu. Maqaa qabsoo Oromootiin tarkaanfatu. Yoo maqaa qabsoo Oromootiin hin tarkaanfanne yoo alaabaa sana baatanii fuuldura qabatanii hin deemne fudhatamaa kan qabne beeku. Inni isaan keessan immoo jibban qabsaa'ota yookaan immoo ilmaan aarsaa kaffalanii rakkinni jirra ga'ee biyya irraa ba'anii dhufan sun waan isaan jibbaniifi inni kun maaliif akka ta'e anaafuu addatti gaafidha. Naaf hin galle maaliif naaf hin galle maaliif namoonni kun akka akkam godhan jedhu gaafan deebi'ee ilaalu namoota Oromoo ijaaran tokkummaa Oromoo irratti hojjetan namoota Oromoo faayidaa Oromoon argattu kan irratti akka Oromoon faayidaa kanarraa bu'aa fiigan irratti xiyyeeffatanii cuubee waraanuu gaazaan gubuu summii waraanuu bifa sanaan irratti xiyyeeffatan naaf hin galle anaafuu gaafii guddaa. Tole mee yaadottan deebi'a. Jarrumti sun kana gochuu isaaniitu maaliif waan jarri sun kana godhan qofata ani akka ragaatti yookaan akka waan sanaatti kanan beeku jarri sunti waajjira sana keessa dhimma kanarraa kan hojii OMN warra hin deeman tamtu kana godhaa jira magaalaa jeeqaa jira isadha kana nan beeku. Mee yaazo warra yakkoota godhaman jedhaman kana sirraaf hawaasa qabsoo Oromoo ka walii galaatti godhame kana keessa mootummaan Itoophiyaa hin jiruu laata? Definitely ni jira jedhee yaadama. Wanta maaliif ijoolleen sun Embasii Itoophiyaa wajjin hin hojjetu. Asintiin OMN'ti achiin immoo Embasii Itoophiyaa wajjin hin hojjetu. Kanaaf hin jiru haalli itti deemuu hin danda'amu. Maaliif tokkoffaa innis ka Itoophiyaa yookiin immoo hojjetaan dhimma Itoophiyaa maqaallee ta'uu nan danda'a. Jalee barbaachisaa ta'e kallattii dhannaa bilbila. Gaafa wanti isaan irratti raawwachuudhaaf jedhanii guyyaa nama waayii dursee gaddi gaafa akkana waan akkanaa ta'u godhaadha. Dhuguma immoo asitti raawwata. Kanaaf ijoolleen kun gara sana wajjin waliin quunnaman jennee yaadnu. Amma odeeffannoon duubaan qabu tokko namoonni kanaan dura isiniin doorsisanii fi namoota ibiddaan qabsiisanillee haa ta'u warri miidhaa sirra geessuuf yaalan suni galanii biyya jiru warri jedhaman sun karaa mootummaa Itoophiyaa galanii ka jedhu tokko jira. Waan kana dhugaadha laa qofa qabdu? Akka carraa ta'ee isaan keessaa namichi Ibrahim jedhan aanatti bilbilee jechuudha. Itoophiyaatti akka galuudhaaf deemu gaafaa fi gara baraatti bahu jechuudha. Aanatti bilbilee Itoophiyaatti akka galuudhaaf deemu inuu akka barbaanne isin goone galle kan jedhu bifa sodaachisee bifa arrabsuutiin natti meedee. Maqaan isaa eenyu? Ibrahim jedhama. Asitti maal ture Kaayirootti aangoonsaa jechuun hawaasa keessatti? Barreessaa OMN'tti. Barreessaa OMN ture isiniin akkas godhaa ture gaafa biyya galu immoo akkas gooneetu galle jedhee isinitti hime bilbilee. Natti maniiru. Mootummaan Itoophiyaas baay'ee hojii barbaadu fi ajjeesnee galle hin badhaafamnaa jedhan. Yoo yaazoo ajjeesanii galan? Mee seenaa kaafnu mee yaazoo ati seenaa beekta akkatti Haayilee Fidaa du'es ni beekna akkatti Goobanaa fi gara Sudukiisaa du'anis ni beekna. Sirnoota mootummaa kana keessa jirullee mootummaa Shammoo Jaat ture kan Oromiyaa bulchan pirezidantii jedhamanii gariin du'anii gariin biyyaa bahani namni tokko nagaan achi keessa jiraate
egereen isaan beekamu abbaa duulaa qofadha. Maaliif Oromoon kanarraan baranne mee? Amma jeequmsi kun kan jiru Oromiyaa keessaa miti. Wanti iddoo fi jeequmsi kun kan jiru namoota diyaaspooreetti ta'an kana keessa warra diyaaspooraa jedhaman kana keessa. Keessahummoo warreen itti mataa uummataaf jedhamee of yaadan warreen aktiivistii jedhaman kana gidduudha baay'inaan rakkoo namanaa kan jiru. Kun immoo maaliif kan ta'e jettee yaadde yookiin immoo sanarraa maabaruu dadhaban kan jette warri baranii warri waan sanarraa baranii warri wal dhiibuun sunii fi wal fixuun sun wal xaxuun suni dhiibbaa akkamii akka uummata kanarratti geessise baranii fi beekanii isaan duraanuu qabsaa'ota biyya alaan jiran. Warreen immoo qabsaa'ota isaanii biyya alaa jiran immoo rakkoo akkanaa kana keessa sakaallaa akkanaa kana keessa hin jiran. Warreen sakaallaa kana keessa seenanii namoota irratti dhiibbaa akkanaa kana geessisan kun jalqaba umriin isaanii baay'ee gabaabaadha. Qabsoo keessattis waan beekanii qaban garuu qabsaa'aa hojjete. Lammeessoo namoonni kun gaafa nagaan iskuula baratanii iskoolaarshiippii argatanii deemanii iskoolaarshiippii maadamne jechuu kootii miti asirratti hawaasni kan hubachuu qabu. Anjeer iskoolaar namni kamiyyuu na beekuu danda'a. Yuunivarsiitiin barsiisaa ture. Kanaaf waan kanarratti waan naaf namatti himee jedhu hin qabu. Garuu namni kan beekuu qabu gaafa makdoonaaldii kuu kanas wanti feesbuukidhaan wantoota kana babarreessuun qabsaa'aa naman taasisu. Qabsoon ijaafijoo qabdii, akeeka qabdii, disipiliinii mataasaa qabaa. Namni nama arrabsu, qabsaa'aan nama arrabsu, qabsaa'aa akka isaan ajjeesu. Garaagarummaan yaadaa yoo jiraate illee taa'ee ilaameedhaan murteeffata. Malee ani waan akkanaa kana keessatti namoonni unkura akkanaa kana keessa galan kun hubanni waan sanii waan hin qabneef fakkaata salphumatti. Waa'ee Hayilee Fidaa, Baarootumsaa akkasumas waa'ee hundumaa waa'ee Gobanaa waa'ee Baratii kanneen kana yoo beekanii jalqaba waa'ee garaagarummaan akkanaa hin Mee amma gara falaattaa deemnu. Xaasoo namoonni sagantaa kana dhaga'anii dhugaa jiru baranis akkuma jiraatan hundaa warri moodalanan jiraachuu ni malu. Kanaaf Oromoon biyya alaa jiru kuni dhugaa jiru akkamitti hubatee akkamitti tasgabbaa'ee bakka xiyyeeffannaa kennuu qabu irratti akkamitti kennuu qaba jetta. Oromoon dhuguma Oromoon dhuguma qabsoo Oromooti dhuguma ilmaan Oromoo yoo dhaga'an dhuguma dhimaatiin Oromoo yoo dhaga'an dhuguma Oromoon kaleessa biyya keessatti gorra'amaa jiru har'a du'aa jiru waraannitti ramadaneetu Oromoo kutaa biyyaa hunda keessa waltaan hafuura tokkoon ka'ee rakkoo isaa kanaaf furachuudhaaf ka'ee qabsoo Oromoo guutuu biyyattii keessa jiru kana piniinse qeerroo fi adda bilisummaa Oromoo aadaa gaarraa eegalee jalqaba bara 1970 eegalee haga ammaatti otoo gaaf tokko hin nufiin dargaggeessaan itti ba'ee haga ammaa otoo gaaf tokko isa inni kaan uskii dhugaa deemu. Isa inni kaan irraa deeffachaa deemu, isa inni kaan asiira deeffachaa qabsoo qabsaa'u. Mooraa qabsoo Oromoo keessa taa'anii irratti dadhabanii bu'aa bahii guutuu keessa darbanii deemaa jiran. Qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromooti. Akkasumas warra qabsoo hidhannoo Oromoo deeggaran kana ta'e dugda duuba'ee hidhannoo malee nuun qawwee malee nuun kan nu bilisoomsu hin jiru. Tokkumaa yaaduun nurra hin jiraatu. Qawweedhaan ala furmaata hin qabu Oromoon. Isa kana Oromoon jiru guutuu biyyattiirra jiru diyaasporaa jiru wanti gochuu danda'an qawwee bitu. Qawwee bitanii mooraa qabsoo ijaaru. Mooraa qabsoo Oromoo immoo kan ijaaran hafuura tokkoon. Otoo Oromoo gargar hin jiille, gargar hin bittinneessine, eenyudha inni dhugaadhaan qabsaa'aa jiru. Eenyudha inni Oromoodhaaf quuqamaa jiru. Kallacha bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo faana ta'an qawwee Oromoodhaa bituudha. Hafuura tokkoon namoota muuxannoo siyaasaa bara dheeraa itti qabantu jira. Doktoroota hedduutu jira. Piroofeesaroota hedduutu jira kan kaayyootti qiccan har'a gadi ba'amee qabsoo Oromoo diiguudhaaf abbaan arge har'a akka feesbuuk giriippiidhaan namni gabbee dhaaba siyaasaa ijaaraa jira. Waan akkasiitu jira jechuudha. Isa kanarra namni keenya obbeeke eessaan nu baasa kamtu nu baasa isa jedhu irratti yoo hafuura tokko godhateeto Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo kallattii bilisummaa Oromoo bira dhaabbate gargaaruu qabaa isa jedhudha yaanni. Tole, isa dhumaa gama keettan deebi'a Yaazoo. Yaazoon nageenyi isaa maalirra jira dhaggeeffattoonni keenyis yaaddan hedduutu jira. Kabajaaf jaalalli qaban jechuudha.
Nyaattaati amma midhaan keessi kee lapheen kee dhiigni kee maqaamni kee dandeesseen abbanne dubbattee jirta ijji kee illee akka sirriitti siin hubanne kaaftee jirta. Fooyyeen sitti dhaga'amaa? Dhugaa ta'uudhaaf amma nyaata ni nyaata uumaa miti. Rakkoon jiru miila kuma jedhanii irraa fi ijera naannoo rakkoon kan jiru. Kanaan achitti mana yaalaa hordofaatiin jira. Addunyaa hin jiru waan ta'eef dhaggeeffattoonni keenyas Oromoon cufti jechuudha. Ni fayyaa waan tokko waa'ee addaan hin qaban. Kanaaf ni fayyaa jajjabina barbaachisu. Isaanis jajjabaachuu qabu. Anis ni jajjabaan. Akka falaattu amma hedduun sababa keerraa kan ka'e wantoota turerraa jechuudha. Amma waa'ee kaayyootis walitti qabatee dhaabbatis walitti qabatee hankee kun immoo itti dabalamee kan quuqamanii dubbatan jiru. Gareen godhe jedhamu kunis tuuta mataa isaa qaba. Mee maal ta'uu qaba falli jettee yaadda? Maal gorsitaati Oromoodhaan kan diyaasporaa keessa jiru jechuukooti? Amma Oromoon diyaasporaa keessa jiru nagaa tasgabbaa jechuudha kan namni barbaadu. Anaaf miti amma nagaa tasgabbaa jedhe Oromoon ogguu falatti jedha. Malee kun indi jedhee Oromoon indi jedhu waan tokko dhuma hin jedhu faladdeedha. Aflee fashale faladdeedha. Ammallee faladde. Oromoon diyaasporaa kun falachuu qaba. Falachuu qaba guddiin jedhu waanuma har'a ka'e kana harka dha'uu hin taane yookiin immoo waanuma yeroo tokko boqqolee ta'e irratti mirmachuutu hin taane ilaalanii garamitti ni deemsisuu danda'a akkasuma baasuu danda'a kan addaan baafachuu ture. Qabsoon feesbuukii kun yoo ibsaan bade hin bada yoo neetworkiin bade hin bada ammas immoo badee argineerra biyya keessa dhadhaatii qabsoon feesbuukii jiraa mee jedhaa bilbilaa gaafadhaa hin jiru. Qabsoon kaawwee garuuttuma jira. Kanaaf falli tokko feesbuuk irratti wal arrabsuu gandaa wal qooduu maaltisiyyoo kana dhiisnee gara falmii afaan qawweetitti fuula fi sammuu gargaarfachuu qabna. Strateejiin adda addaa bahee jira. Akka yerootti wantoonni baasnee karaa Qeerroo International Support Group akkasumas immoo Qeerroon biyya adda addaa keessatti hundaa'ee support godhu jira. Karaa kanaan strateejiin tarsiimoo ni jira. Tarsiimoon maal akka fakkaatu namoonni bifa quuqama qabuun laalee hubatee gara sanitti deebi'u turedha. Kan biraa pirinsipilii Qeerroo keessatti jaarmaa kan guyyuu isaa bilisummaa Oromooti gumaachuu fi jibbaan qabnu garuu jaarmiyaan jibbaan deemu immoo bakka hin qabu. Kun sirriitti hubatamuu danda'u turedha. Kanarratti hundaa'ee Oromoon gara qabsootitti fuulleffachuu turedha. Gara daandii bilisummaa nu geessitti fuulleffachuu turedha. Daandii bilisummaatti kan nu geessu immoo akkamiif garamitti yoo deemne kan jedhu sana namoota gurguddaadha. Namoota baratanii baay'een nyaachuu dubbiidha. Itti xiyyeeffatanii ilaalanii deemu turedha jedha. Tole, Yaazoo Kabbadaa fi Xaasoo Taabur waa'ee summiidhaan dirame jechuu hoogganaa Qeerroo duraan ture Yaazoo Kabbadaatiin sababeeffatee baay'ee dubbanneerra. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Yaazoon immoo Rabbii lubbuu kee baga baraaree aga fayyaa keetti akka deebitu abdii qabna. Ulfaadhaa lamaan keessan iyyuu galatoma. Baay'ee galatoma. Kun ulfaadhaa galatoma.